Okay, popporaayivii irratti egaa jalqabnee booda leeviliin keenya waan murteessaadha. Leevilii keenya akkamiin beekna? Leevilii keenyas faayidaan isaa maali ka jedhu ka wajjin ilaallu ta'a. Leevilii keenya beekuudhaaf profaayilii irratti ilaalla. Profaayil peejii irratti kan ilaallu ta'a. Leevilii keenya beekachuudhaaf jechuudha. Okay. Asii profaayilii keessanii seenna dura. Yeroo seennu kun profaayil peejii keenya. Leeviliin keenya fakkeenyaaf akka asirratti mul'atutti level 4 irra jira. Ani amma fakkeenyaaf level 4 dha leeviliin kiyya jechuudha. ID kiyya oli leeviliin kiyya level 4 agarsiisa. Leevilii keenya beekuudhaaf leevilii immoo seerota leevilii guddisuuf barbaachisan immoo as level irratti ka jedhamu irratti seennee ni ilaalla jechuudha. Waliin seennee ilaalla. Okay, akka mul'atutti leevilii waan irra qabeeti gadhumatti baay'ee jira, leeviloota baay'ee jira. Leeviliin maaf barbaachisaa yoo jenne leeviliin keenya tokko vaayiraalii jechuun peejiin akkaawuntiin keenya akka sirriitti beekamu nu gargaara. Leeviliin keenya guddaa taanaan pilaatfoormichi immoo akkaawuntiin keenya akka sirriitti beekamu nu godha. Keessattuu dhiirotaaf immoo leeviliin baay'ee barbaachisaadha. Maaliif namni leevil 5 irra osoo hin gahiin dhiirri jechuudha dubartiin rakkoo hin qabu. Dhiirri garuu leevil 5 irra osoo hin gahiin laayivii seenuu hin danda'u. Laayivii ofii paartii ofii banachuu hin danda'u. Paartii namaa laayivii namaarra seenuu dandeenya malee dhiira taaneet leevil 5 isee kana irratti osoo hin geenye laayivii ofii keenya paartii ofii keenya banachuu hin dandeenyu. Kanaaf leevil 5 irra gahuu qabna. Leevil 5 immoo gahuuf kooyinii nu barbaachisa. Kooyiniidha. Kooyinii 66,000 nu barbaachisa. Kooyinii kana akkamitti arganna yoo jenne paartii irra taa'uun. Paartii irra yoo irra taa'aa dhufnu kooyinii kana argachuu dandeenya. Lakki paartii irra taa'ee guurrachuun barbaadu yoo ka jennu ta'e immoo ni binna. Kooyinoota warroonni kooyinii gurguranii jiru isaanirraa binneet leevilii keenya guddifna jechuudha. Kanaaf dhiiraaf leevil 5 gahuun wanta murteessaadha jechuudha. Leevil 5 gahuun immoo wanti nu barbaachisu maalidha? Kooyiniidha. Fakkeenyaaf ani amma kooyinii 24,000 wayii qaba. Pooyintii kiyya immoo 29,000. Pooyintiin direct gara doolaaraatti ni jijjiirama. Kooyiniin garuu direct hin jijjiiramu gara doolaaraatti, garuu kooyinii immoo gara pooyintiitti jijjiirachuu ni dandeenya. Haala itti jijjiiru immoo booda laalla. Ammaaf garuu leevilii guddisuudhaaf kooyinii nu barbaachisa jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf leeviliin kiyya level 4 dha. Gara level 5 guddisuudhaaf kooyinii 20,000 na barbaachisa. 20,000 kenneetiin leevilii kiyya guddisuun ni danda'a jechuudha. Wanti biraa immoo hojiiwwan asirratti hojjetan eessatti argama yoo jenne riwaard ka jedhamu kana keessatti arganna jechuudha. Mee seenneet hojiiwwan jiran maal fakkaatu ka jedhu ni ilaalla jechuudha. Egaa dubartootaaf dhiirri wal qixaa miti. Pilaatfoormiin kun dubartoota sirriitti jajjabeessa. Akkuma seenaniin laayivii ofii paartii ofii banachuu ni danda'ani. Garuu dhiirri laayivii ofii fi paartii ofii banachuudhaaf leevil 5 seenuun dirqama ta'a jechuudha. Warra dhiiraatiif dirqama ta'a. Mee riwaardii ka jedhamu kana keessatti wantoota jiran ni ilaalla. Hojiiwwan jiranidha fakkeenyaaf. Okay, xiqqoo konnekshinii kiyyatu dadhabaa ta'e natti fakkaata. Okay, asirratti akka ilaallutti hojiiwwan jiran fakkeenyaaf amma asirratti invite 1% jedha. Invite 1% gooneet nama tokko invite gooneetiin namni sun seeraan at least guyyaa 3 yookaan torbee tokkoof yookaan guyyaa 7 laayivis kataa'u yoo ta'e keessattuu dubartii taateet akkuma seenteen dubartiin laayivii seenuu dandeessi waan ta'eef laayivii seenteet guyyaa 3 yookaan guyyaa 7
wala addancitiin yeroo fakkataatti live ni seenti taana kan nuti invite goone sun nuti coin pointi hagan arganna pointi kuma dhibba tokkoof 40 arganna pointiin kumni kudhani doolaara tokko kun immoo meeqa taa'u yoo hirru doolaara 14 argachuu dandeenya nama tokko jechuudha namni sun seeraan yoo ka hojjetu ta'e jechuudha ka biraa immoo kunis wanda geemotaadha geemota ka biraa immoo paartiidha asirratti on mic for 50 minutes in party meeqa argachuu dandeenya 200 argachuu dandeenya dhiirri kan paartii irra taa'uu danda'u daqiiqaa 15 qofaaf dubartiin garuu sa'aatii tokkoof taa'uu dandeessi namni dhiirri immoo yoo daqiiqaa 15 paartii irra teenyu coinii 200 argachuu dandeenya jechuudha daqiiqaa 15f dubartiin garuu sa'aatii tokkoof taa'uu ni dandeessi hagam argatte jechuudha 800 argachuu dandeessi jechuudha kanaaf paartii fi laayiviin kana fakkaataa jechuudha ni deebina jechuudha duubatti kanaaf leebilii fi hojiiwwan jiran kana fakkaatu jechuudha kanaaf ammamu laayivii maalidha paartii maalidha ka jedhamu ilaalla kun paartiidha paartiitti yeroo seennu paartiiwwan adda addaa ni argina jechuudha paartiiwwan banaman ani amma paartii kiyya ka ofii kiyyaan hin bana'u jedhe hin danda'u maaliif aan dhiira waan ta'eef dhiiraan galma waan ta'eef asirratti amma fakkeenyaaf kunniin amma paartiiwwan namaati kan asirratti argaman paartiiwwan namaati ani amma paartii ofii kiyyaan hin bana'u jedhe hin danda'u mee alaalu fakkeenyaaf cheekaa godhuti ni ilaalla paartii kan jedhamu yoo tunnu only once level 5 reaches kan go live jedha fakkeenyaaf akka asirratti argitan kanatti start to live party live seenuudhaaf dhiirri level 5 qaba garuu dubartoonni yeroo kamuu live seenuu danda'u party ofillee seenuu danda'u jechuudha party level agarsiisee kana party immoo haalli party irratti wanti argannu maal fakkaata jedhu immoo viidiyoo biraa